Ilmaan Oromoo biyya keessatti gidiraa fi rakkoo garaagaraattu irra gayaa jira. Rakkoowwan ilmaan Oromoo irra gayaa jiran kun gama mootummaatiin yogguu ta'u, akkasumas sabaaf sablammoota naannoo waliin jiraatan keessattis ilmaan Oromoo irratti rakkooleen garaagaraa geessifamaa jira. Rakkoolee ilmaan Oromoo irra gayu kanaaf iyyuun birmachuun dirqama kenna. Kanaaf iyyina jennee otoo yaada qabnu ilmaan Oromoo tokko tokko shira xaxuudhaan miidhamee jira, maraadhee jira, rakkadhee jira, saamamee jira jechuudhaan miidiyaa irratti bahanii bifa garagaraatiin shira adda addaa dhiyeessaniiti mallaqa ilmaan Oromoo irraa sassaabataa jiru. Waa malee hin kaafne. Obsaa Teeknoo maal ta'eeti maraate? Akkamitti maraachuu danda'e? Maal dhabnaan maraate? Duuba hoo maal argannaan fayye? Torbaan lama keessatti obsaan akkamitti fayyuu danda'e? Eenyutu maraache? Eenyutu fayyise? Fatiyaa Mujaahid maraadhe jechuudhaan isinis miidiyaa irratti baatee duula garaagaraa adeemsisaa turte. Amma namoonni isirraa fuudhuudhaan maraattee jirti, dubbachuu hin dandeettu, rakkoo cimaa keessa jirti jechuudhaan haasaa garaagaraa viidiyoolee garaagaraa miidiyaadhaaf dhiyeessaati jiru. Abdusseen maal jedha waa'ee Fatiyaa? Duulli Fatiyaan maraatte jedhanii mallaqa funaanachuudha ammas itti fufee jira. Jabaa kan Fatiyaa Mujaahid amma yeroo ammaa keessa jirtuu fi duraan keessa turteen irraa isinii hima jechuudha. Waa'ee obboleettii keenya waggaa tokkoof way otuu boossu hanga yoonaa bo'aa jirtuu fi gaafa harmeen si dhukkubsatullee otuu isiin boossu uummanni baay'een hubachuu fi dhabirraa dubbanna jechuudha. Fatiyaa Mujaahid jechuun ati fayyaadha. Imimmaan kana eessaa fidda? Marfee wayii waraannattaa kan si boosisuudhaan hin ture ergasii. Isa siin keessa siitii boosu hin beekun ture. Baay'een namaa hin amanuuf. Nama yeroo hunda cal jedhee wal duuka bu'u, nama waan adda addaa kana irratti ajandaa ta'a jedhamu. Fatiyaan kun ajandaa ta'uudhaaf akkana taati, ajandaa ta'uudhaaf jaalala maalii qabe jedhee dubbataan ture, ani fiikooti arrabsaan ture fi kan koo yoo dhaggeeffattanii turte. Garuu har'a isiin sadarkaa harmeen si dhukkubsatee jennaan utuu isiin boossee gabbaate, yaa ummata kiyya na gargaara, harmee kiyya biratti galuun barbaada jettu. Baay'een keessan ati gizee hunda boohuu malee wajjin qabdu, hin hojjetattu maalidha jettu. Fatiyaan wallahi dhugaan isiniin jedha, Fatiyaan mataansi nagaa miti. Namni nagaan akkas nagaroo quraanni biratti baname keessaa iyyate jinnii jabaatu itti gale. Jinnii kana akkamitti keessaa bahuu danda'a kan jedhu isin maraatummaa isa namni yookiin waa tokko maraatu miti. Namatu waatti hojjechiise haa ta'u yookiin jinniin kun jaallatteetuma dhuftee itti galte jinnii boosisaa kan jedhamu jira bar. Jinnii nama boosisu namatti galuu danda'a bar. Jinnii cal jedhee si boosisu sitti galuu danda'a jechuudha. Intalli kun du'aa ijabaa barbaachisa. Yaa ummata kiyya gargaaraati yaalchisaa intala kana. Dhibbaan dhibbatti itti amana yaalchifamuu qabdi. Warri biyya biraa diyaaspooraan gofandimii banaa fi intala Oromooti. Shamarran kanu haadha keessanii shamarran jechuun. Shamarran haadha keessanii. Gaafa waa biraa argame gofandimii bantanii godhaa jirtu. Isii kanas nama bara. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa irratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaariyee isin haa dhaqqabuun isinin jedha. An mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Kan armaan dura maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaan isinin jedha. Qophiilee garagaraa miidiyaa kanarraa ni argattu, itti bashannantu, itti gammaddu, barnoota garagaraas argattu. Xiinxallawwan garagaraa hedduu namatti tolanii fi dhugarratti hundaa'e isiniif qabanneeti dhiyaanna. Maarree guyyaa har'aa akkuma mata duree irratti tuquudhaaf yaaletti obsaan Teeknoo namni hin beekne jirtanii irra hedduun keessan obsaa Teeknoo ni beektanii sabskiraayibii guddaa qaba, foolowara hedduudha qaba, hanga 130 jala sabskiraayibii qaba, chaanaala guddaa qaba jechuudha. Obsaa Teeknoo eenyutu maraache wanta jedhu irratti yaada gabaabaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Itti aansuudhaan viidiyoolee garagaraas isin biraan gaa kallattimaan obsaa maaltu maraache? Obsaan viidiyoo chaanaala ofii irratti viidiyoolee hedduu namatti tolanii fi piraankiiwwan garagaraa akkasumas waa
waa'ee sooftiweerii teeknooloojii walqabatee barnoota hedduu ilmaan Oromootiif dabarsaati ture. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessa rakkoowwan garagaraa uumamaati dhufan. Rakkoowwan kun eessaa dhufan wanta jedhu dubbii dhugarratti hundaa'e isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Ammas irra deebiidhaan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Obsaan biyyarraa ba'ee biyya Dubaay keessatti yeroo garagaraa jiraachuu eegalee ture. Biyyaa fi Dubaay fi Itoophiyaa jidduu oliif gadi naannayaati ture. Egaa chaanaala ofii irratti viidiyoolee garagaraa dalagaa ture. Viidiyooleen isaa sun viyuu guddaa qaba. Kafaltii bareeda kafalamaafii ture jechaadha. Kafaltii kanaan wal qabatee daldala garagaraas dalagaa ture. Daldala kanarraas galii bareeda argataati ture. Haa ta'u malee obsaa Teknoon walumaa galatti akka nama guddaatti uflaaluudhaan akka tujaara biraatti uflaaluudhaan bakkeen oolmaa isaa bakkeen bultii isaa iddoo tujaaronni gurguddoon oolan bulan ta'e. Obsaan adeemsa keessa mallaqa baasii gurguddaa baasuudhaan hoteela gurguddaa buluu hoteela gurguddaadhaan nyaachuu shamarran Dubaay keessa jiran wajjin oolee buluu fi kafaltiidhaan wantoota garagaraa raawwachuudha eegale. Bifa kanaan yeroo deemtu hoteela guddaadhaa yoo nyaatte hoteela guddaa yoo bulte Dubaay keessatti haalli jireenyaa hedduu qaalii wanta ta'eef haala saniin qabeenyi inni horatuu fi galiin YouTube irraa argamu akkasumas daldalli inni godhu wal simachuudha dadhabe. Dhumarratti obsaa Teknoon hiyyummaa keessa gale jechaadha. Mallaqni inni harkaa qabuu fi mallaqni ittiin daldalaa ture YouTube'inis dalagurraa duubatti wanta deebi'eef aayidiyaadhaan wantoonni irratti dalagu wanta harkaa dhumeef teeknooloojii sooftiweerii irratti dalagu ni dhiise. Sababni isaas jimaa fi shiisha irratti hundaa'e jechaadha. Namni jimaa fi shiishaa heddummeessu mana shiishaa fi mana jimaa oolu yaada garagaraa burqisiisuun hedduu itti ulfaata. Kanaaf kanarraa kan ka'e obsaan chaanaala isaa irratti viidiyoolee garagaraa fe'uu dadhabe. Erga chaanaala irratti viidiyoolee garagaraa fe'uu dhaabe booda galiin chaanaala irraa argamu ni dhaabate. Duuba obsaan mallaqni harka isaatii erga dhume sababa biraa uumuudha eegale. Sababni inni uume maali? Maraadhee jira. Sammuun nan hojjetu amma booda ani maraattuudha jechuudhaan karaa irratti bahuudhaan suuraalee viidiyoo garagaraa waraabuudhaan miidiyaadhaaf gadhiisuu eegale. Ilmaan Oromoo gara laafeyyiin rakkoo ilma namaa hin dandeenye warroonni gara laafan warroonni hammeenya namaa arguu hin dandeenye viidiyoolee isaa kana fuudhanii oliif gadi miidiyaarra dabarsuudhaan akka ilmaan Oromoo cinaa dhaabatanii gargaaran godhan. GoFundMe'n ni baname. Obsaa Teknoodhaaf mallaqni bareedaan walitti guuramee harka isaa ga'e. Obsaan duraanuu kan maraate mallaqa dhabee waan ta'eef erga mallaqni harka isaa ga'ee bariituma lafaa ka'ee viidiyoolee babbareedaa hojjechuu eegale. Iddoolee bashannansiisoo fi iddoolee nama gammachiisan Oromiyaa keessatti galuudhaan nu daawwachiisuu eegale. Maaliif maraate maaliif fayye inni jedhu gaafiin isiniif deebi'ee jira. Duraanillee hin maraanne kan isa maraache mallaqa. Boodagaa mallaqa argannaan ni fayye. Obsaa kenna baga maraatte baga fayyite. Warroonni viidiyoo kana dhageettan viidiyoo kanarraa waa barattan jedheeti abdadha. Maraachuudhaafis fayyuudhaafis sababa kan nama godhaa jiru mallaqa keessan jaalladhaa, mallaqa keessan kabajadhaa, mallaqa kee jabeeffadhu, bakkuma argitetti hin facaasin. Harkaa qaba jettee bakka humna kee hin geessine ooltee hin bulin, nyaata humni kee hin dandeenye nyaattee hin dhugin. Yoo kana goote mallaqni kee sifaana turuu danda'a, fayyaan kee sifaana turuu danda'a. Warroonni obsarraa waa barachuu dandeettan. Obsaan chaanaalli isaa sabiskiraayibii 120 fi ol ka qabu soo irratti dalagee aayidiyaalee garagaraa wantoota garagaraa uumee irratti dalagee mallaqni inni YouTube irraa argatu isa bira taree namoota biroos ni qarqaara ture. Garuu obsaan wanta sanitti hin fayyadamne. Fatiyaa Mujaahid haaluma kanaan wal fakkaatu hojjetaati jirti. Yeroo dheeraa miidiyaa irratti kan beeynu Fatiyaa Mujaahid boo'ichaan lallabuudhaan iyyuudhaan rakkoolee garagaraa himachuudhaan kan beekamtu Fatiyaa Mujaahid achi deemtee as deemtee galii wanta dhabdeef miidiyaa irratti chaanaalli isiis gara sabiskiraayibii 32 kan qabu yoo ta'u irratti osoo hojjette chaanaala ofiirraa bu'aa gaarii kan argattu garuu irratti hojjechuu dadhabuu isiirraa kan ka'e amma duubatti deebitee kadhaadhaaf isii kennee jira. Isin maraadhe jettee miidiyaa irratti viidiyoolee garagaraa gadi haadhiistu malee warroonni isii cinaa taa'anii Fatiyaa Mujaahid maraattee jirti gargaaramuu qabdi. Biyyoota Awurooppaa irratti ekspoonsara irraa taatanii fuutanii achi geessuu qabdan jedhanii odeessanii mallaqa Oromoo irraa walitti sassaabaa jiran tokko lamaa miti.
Guyyarraa chaanaala isaanii irratti Fatiyaa Mujaahid dubbiin itti hammaatee jira, maraatumni itti cimee jira, achiin baate asiin buute jechuudhaan dubbiilee garagaraa hafarsuudhaan chaanaala ofii guddifataati jiru. Haa ta'u malee Fatiyaa Mujaahid dhugamaan maraatte moo ni sobdi wanta jedhu laaluudhaaf Fatiyaan Mujaahid hin maraanne. Wanni isii maraachus hin jiru. Wanti dhugamatti maraachuu yoo jiraate mallaqa argannaan isiinis ni fayyiti. Warroonni tokko tokko Fatiyaa Mujaahid haadhatu jalaa duunaan haadhaaf maraatte, obboleessaaf maraatte jettanii yaada garagaraa kaastan eeyyee dhugaa qabdu. Maaliif isinitti fakkaata? Imimmaan nama laaltanii yeroo nama akkasitti booyu argitanii lakki ni sobdi jechuun xinno ni ulfaata. Haa ta'u malee warroonni keessa beekan, warroonni Kaayiroo keessa jiran irra hedduun ijoolleen naannaa isii kan waliin oolanii waliin bulan dubbiin kun soba akka ta'ee fi fakkeessanii Oromoo gowwoomsanii mallaqa irraa funaanachuudhaaf shirri kun dalagamaa akka jiru dubbii kana ni saaxilu. Yeroolee garagaraatitti ijoolleen naannoo san jiran, ijoolleen Kaayiroo keessa jiran Fatiyaa Mujaahid akka hin maraanne dubbii ifa jiru dhugaa jirtu lafa kaayaatii jiru. Haa ta'u malee Fatiyaan guyyarraa bahuudhaan namoota dhugaa jirtu baasan kan abaaruudhaan Waaqayyo isin dhiifadhe, Rabbi isin dhiifadhe, jireenyi keessan haa boora'u, jireenyi keessan haa badu jechuudhaan wanta garagaraa kaayaatii jirti. Kun dubbii dhugarraa fagaate jechaadha. Fatiyaa Mujaahid hin maraanne, hin maraattus. Haati namarraa du'uun, haati namarraa dhibamuun waanuma jiru. Kun wanta har'a Fatiyarraa eegalee miti. Hundi keenna nama dhabneeti sadarkaa kana geenne. Namni haati narraa duute, ilman narraa du'e, abbaan narraa du'e jedhee maraate tokkollee hin jiru. Duuba Fatiyaan namoota addunyaa kanarra argaman keessa isii addaati kan haati irraa duunaan maraatu. So ilmaan Oromoo gowwoomuun hin barbaachisu. Nama qarqaaramuu qabu qarqaaruun eeyyee barbaachisaadha. Garuu nama shira garagaraa xaxee nutti dhufee mallaqa nurraa sassaabatu jalaa dhagayuun barbaachisaa miti. Obsaa teeknoorraa barachuu dandeettu. Maraatee torbaan lama osoo hin gahin goofandimiin banamee fi mallaqni gahaan walitti guuramnaan bariitumaa ka'eeti hoteela barate keessatti mul'ate jechaadha. Kanaaf nama maraadhe jedhee miidiyaa irratti uf gadhiise, nama laayivii seenee maraadhe jedhee miidiyaa irraa ba'u akkamitti maraata? Maraatuun bilbila banatee laayivii seenuu hin beeku waan ta'eef. Maraattuun an maraadhe jedhee uf hin himu. Irra hedduu maraattuudhanii yoo agartanii jiraattan maraataan siin jedha malee ani maraataadha ufiin hin jedhu. Sababni isaas uf akka maraattuutitti hin laaltu. Namoonni ani maraadhe jedhanii suuraa ufii yookaan viidiyoo ufii fuudhanii miidiyaa irratti gadi dhiisan hundi isaanii hin maraanne. Kanaaf yaa Rabbi nun maraachin jedha bakkuma jirtanitti amantaa qabdanii du'aayii keessan ufii godha. Warroota maraanne jedhanii viidiyoolee garagaraa qabatanii dhufaniif bakka hin kenninaa, iddoo hin laatinaafi. Kun gosummaa miti, kun gondummaa miti. Dhugaa jirtuun isinitti hima. Ankan isin wajjin ture mootii miidiyaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan armaan dura nu faana jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessa. Yeroo gaarii qabaadhaa, horaa bulaa deebana. Bye bye.